Akkoosaa maal gochuu hin danda'u. Maqaan isaa Baqqalaa Batteeti. Torban kaleetii kan itti miidhame balaa konkolaataatiin ashawaa dhufeenu duuban deebi'ee siinoon ededatti rakkisee qomasaa kana sagoosaa kana dudda isaallee cabse. Qomasaa laphee qomasaa kana mul'ata lafeetu caccabe. Eessa keetu miidhame maal gochuu hin dandeessu? Ol ka'ee taa'uu hin danda'u. Ofirra gajjachuu hin danda'u. Kanaaf bakka mudhiin kiyyaa kun oduu hin hojjetu mul'umaayi. Duddi kee hin hojjetu. Saggoon kee kunoo. Hin hojjetu. Saggoon kee sarka kee kun lamaan kanaa ol hin jiru. Eessatti yaalamaa turte? Beeltii kana eessatti sii kennan? Hayilamaara Maammoo Adamaa. Amantiin kee maali? Waaqeffataa. Waaqeffataadha. Har'a amantaa ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Nan amane. Viewers, keep on watching. Harka kee lapheerra kaa'i. He got serious. Bone fracture. Na ilaali. And unable to keep his balance. Na duuka jedhe waadhaan jedha. Nan amanaa. Nan amanaa. Ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Akka inni naa du'e. Akka inni naa du'e. Garaa kootti nan amana. Garaa kootti nan amana. Akka inni du'aa keessa. Akka inni du'aa keessa. Arraba koo dhugaan ba'a. Arraba koo dhugaan ba'a. Guyyaa kanaa kaasee. Guyyaa kanaa kaasee. Biyya lafaa. Biyya lafaa. Seexanaaf hojii isaa. Seexanaaf hojii isaa. Ganeera. Ganeera. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Fayyisaa lubbuu koo. Fayyisaa lubbuu koo. Gooftaa jireenya koo. Gooftaa jireenya koo. Godhee fudhadheera. Godhee fudhadheera. Maqaa koo. Maqaa koo. Galmee jireenyaa irratti. Galmee jireenya irratti. Naa caafi. Naa caafi. Abaarsa. Abaarsa. Dhukkuba. Dhukkuba. Humna cubbuu. Humna cubbuu. Dhiiga ilma kee Yesuus. Dhiiga ilma kee Yesuus. Isa gati jabeessaan. Isa gati jabeessaan. Narraa miicci. Narraa miicci. Waan na dhageesseef. Waan na dhageesseef. Si haa galatu. Si haa galatu. Ameen. 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 Man of God was leading him to Thank you. Christ. For salvation precedes healing. Remain tuned, viewers. And receive your healing right there too. Amma lubbuu kee fayyinni fooniin mottaanee fayya. Ameen. In the name of Jesus Christ, be free. Bilisa bay maqaa gooftaa Yesuusiin. In the mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Jinni barahaa. Your spirit In the mighty name of Jesus Christ. of the desert. Si qabateera biddi mataa amma miillaatti. Fire is burning on you. Tochoos. Let him shake. Tochoos. Let him shake. Si qabateera biddi. Fire is burning. Qabateera biddi. Fire is burning. Si qabateera biddi. Burning on you. In the mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuus Amma Kiristoosiin. miillaatti abidda. Mata amma miillaatti Through the abidda. nails of his toes. Mata amma miillaatti abidda. Fire. In the mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuus Kiristoosiin. And Be receive free in the name of Jesus your Christ. healing, for we are Abiddi sitti qabateera. eyewitnesses. Seexanni dhiiga dhugdee barte. Balaatti kan oofte. Come out! Healed on this prayer mountain. In the name of Jesus Christ. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Be healed. Fire came on the mattress like him. Everyone is waiting intensively to see what is going to happen. Look at him. Na ilaali. Look at me, brother. Maaltu si keessa darbe amma? What did you feel now? Waa. Ol jedhii taa'i. Something like unusual hot. He said. Look at him. Man of God is encouraging him to stand up and to sit on his seat. Qabaa kaasaa. Help him to stand up. Look at him. For our God is going to do and perform miracle here. Look at him. Kaasoo laftichi. Lift it up. Ol. Up, up, up. Dachaasi. Fold it. Okay? Stretch. Fold. Stretch and fold. To God with the glory. Look at him. The Holy Spirit healed him. Ani kamera. Glory, 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 glory. Able to stand up. Gooftaa gooftootaaf iyyuu fooricuu kan danda'u. Can somebody praise the Lord? Ani kamera. Saba Waaqayyoo naa galateeffadha. Ani fayyeera. Ani of danda'ee deemuu eegaleera. Si haa galatu gooftaa.
Naffayyesseen ani fayyeera hiriyaa kootiin qixxaadheera duubatti hafessee gooftaa baga na yaadattee eddenan nageesse jaalachuun koo du'aan tokko baga kan mana qalnaate baga balma kanarraan geeche humna yaadachiiste baga si yaadate gooftaa. Ani fayyeera ani fayyeera ani fayyeera ano dandeera ano dandee deemuu eegaleera. Fayyisuu kee ijaan argee lubaan bahee ishoo gammachuudhaan yeroon gaddaa hin qaaree yeroon dhuftee ishoo gammachuudhaan guyyaan faarsaa kunoon geessee bariin geessee ishoo gammachuudhaan lubbuun rakkoo hin boqottee bakka geessee ishoo fayyisuu kee ijaan argee lubaan bahee ishoo gammachuudhaan yeroon gaddaa hin qaaree yeroon Ana dandee deemuu eegaleera. Gooftaaf galata caalchisaa, ilillee caalchisaa, ulfina caalchisaa. Siyaa galatu gooftaa. Siyaa galatu gooftaa. Na fayyeesseen ani fayyeera. Hiriyaa kootiin qixxaadheera. Duubatti hafessee gooftaa. Baga na yaadattee eddenan nageesse. Jaalachuun koo du'aan tokko. Baga kan mana kan nyaate. Baga balma kanarraan geeche. Humna yaadachiiste. Baga si yaadate gooftaa. Kilaari. Hallelujah. Ergi obboleessi kun balaa kanaan miidhamee attamitti gargaaraa turtan mee ibsi. Nama afuriin gargaaraa turre teessoodhaan baatama. Bakka baay'ee nu rakkisa ture torbee tokko guutuu. Har'a Waaqayyo kun akkasittiin nu dhaabeera. Gooftaa galateeffadhaaf. Akkaataatti gargaaraa turtan amma fayyisuu harka Waaqayyoo irratti ta'e wal bira qabimee gammachuu qabdu ibsi. Namatu shintibeetii baasa, namatu ol qabaa, halkan hin rafu, lafeen kun hundumtisaatu caccabaadha. Amma garuu Waaqayyoon gargaaree kinoo gadi jedhee ol jechuu danda'eera. Anuyyoo erga gaafsaniiti hirriibaa argadheen beeku. Natu ol qabaa, namoota kadhadhee too'i. Har'a garuu Waaqayyoon sabni kun akka Waaqayyoon naa galateeffatu hin barbaada. As keessa lafee jaha cabanii asii tokko cabee asii lafee sadii caban jeemanii yaalaa deemi galii nu si yaaluu hin dandeenyu urreef lafee sitti godhuuf laftan kee cabeen mul'atu waaqumti si hafeessoti deem galna nyee aduu kamisaa fuudhee gara mana galche dheengadeen ani waldaaraa dhaqu malee fayyu jenna hin deemna keenaan jedhanii abbaa qabeenya makiinaa girgiddaatti na laxxafise isa gaafadhee birri na argeennaan isaan qabadhee isaa faana dhufe. Yeroon as naa kadhatu waan waa'ee qaamaan koo keessa ganna harka isa darbe. Amma akka barbaade godha miilaan koo. Iyya gargar hin jenne, ilillee gargar hin jenne, fooricuu gargar hin jenne gooftaadha. Maqaan koo Baqqalaa Batteen jedhama. Kana irraa dhufe godina Shawaa Bahaa Adaamaati. Isheen na bukkee dhaabbattu immoo haadha waraatii afaan Osee Baqqalaa jedhamti isheenis. Ani yeroo jalduraa adagaa maqaa konkolaataa narra ga'ee lafa Shawaa fe'isuu deemutti ededa wajjin walirratti naqabee lafee koo asirraa 6 asirraa 5 dugda as 3 harka koo sagoo kanarraas bakka 3tti na cabee mana yaalaa aduu lammaffaa halkan taatu makiina dheetti attama saa 3tti na geessanii guyyaa 3 shikee ciisee guyyaa 3 booda opereeshinii goone lafee kan kee kana baddana atitti gasii deebina naan jedhanii anu immoo opereeshiniin ta'uu didee maal yaadadeef opereeshiniin taane naan onnama koo kan bakka kun barbaadu jedhee ofirraa dhoorke doktoroota obboleessa abbaa kootii tokko na bukkeedha ani waldaa araaraa na geessitan malee asitti yoo maa fayyuun jeen kazaan inni yuu yaarumaa qaajjaa malee jinniitu achitti dhahee malee maal waldaa araaraa godhaasumatti taa'ee alamu naan jaan ani immoo asitti fayyade fuudhanii gara manaa na galchan lafeen koo kana
makiinni daakee asiin jaha asiin torba as akkoon kan kanatti cabee duddi kan koo ol jechuun danda'u mataan koo ol qabachuu danda'u namata afaan addaan na qabee juusii malee nuyi immoo waan jabaa minaan afaan keessa nan godhamu juusii afaatti kana naqanii inoo ishii mana bukkeetti argaartan ishiitun hojii rakkataa halkanii maatiin kan kun jiru anna bukkee jiru ishii duwwaadha anu immoo maatiin na gargaaru hin qabu maatiin na gargaartu ishii na bukkee dhaabbattana duwwaadha halkan kana guutuu anna hojiin taaggalu ishii ani immoo yeroo tokkoof qaamnan koo akkana zoran naniyya honga kana deebi'en naniyya lafeen kan koo hin dhaga'ama ture yeroo akkana ol fuutu hin qaxaxxisa akka waan bala istiraa walitti gaxxamame yeroo akkana fuutu nafteen koo qaxaxaxa jala achumarra na deebisanii qorissa waan adda addaa fayyadamne natti kennan homaa tokko fayyadamuun jedhe maanni malli kan kennan jedhan waldaana keessaan jedheen duraa immoo amantiin qabu ture amantiin kan koo duraan qabu amantiin kan koo waaqeffataa ture waldaara na keessa malee sitti yoo maayuu fayyuun jedhe fuudhanii ka'ees hin deemna yeenan jedhe maallaqa naa kafalaa makiinaan birrii maallaqaa immoo ittiin dhabee abbaa makiinaan nadhee sirriitti dabaladhee birrii 40,000 naa galchi makiinaan 40,000 malee kontiraatti siin hin deemnu naan jenna nan bilbileef galgalaa qarshii 40,000 naa galche makiinicha na yaammadhee aduu wadi jureetti maddee lammaffoo sa'aatii 10 dhufee cina kaase roobii galgalaan nan ga'e akka fayyu immoo durumaayyuu ofirratti amaneen dhufe gaafan dhufe roobii firaashiidhaan immoo baatanii na fidanii namni waaqa harka irra godhee gaafa inni naa kadhatu. In the name of Jesus Christ, be free. Bilisa bay maqaa gooftaa Yesuusiin. Mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Be healed. Fire came on the mattress like him. Everyone is waiting intensively to see what is going to happen. Look at him. Na ilaal. Look at me, brother. Maaltu si keessa darbeam? What did you feel now? Qabaa kaasa. Look at him. For our God is going to do and perform miracle here. Look at him. Kaasa laftichi. Ol. Up. Dachaas. Fold it. Okay. Stretch. Fold. Stretch and fold. God with the glory. Look at him. The Holy Spirit healed him. Ani kamera. Glory, 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 glory. Able to stand up. Gooftaa fi iyyuu fooricuu kan danda'u. Can somebody praise the Lord? Ani kamera saba waaqayyoo naa galateeffadha. Ani fayyeera. Gaafa inni as keessa jiru akka waan gammachuu natti dhaga'ame jalqabumaa yommuu akkana as ga'ee fayyummaa ofirratti namaan ta'eef akka wani ta'e na godheen akka waan gammachuu tokko natti dhaga'ame naaf kadhate akka waan na guboo mataa kee keessaa aga miilaa kan na darbeenna ka'ii lafaan durumaa yommuu ka'uu barbaade yeroo inni kadhatee xumuroon ka'uu fedhe ka'uu kee na godhaa jira ka'ii lafaa gaafa inni naan jiru lafaan ol ka'ee gaafa lafaa ol ka'ee dhaabbadhu ofitti rifadhee saba gamaa gamana doddoore ilaale gaafa lafaa ka'ee dhaabbadhu lukti kee hundaa immoo wal qixxaate dura luktan koo akkana wal darbee ture ka'ee dhaabbadhu gaafa nan lukti kee wal qixxaateera of rifadhee of galabatee ilaal akkas deemna jennaan ofirra naanna'ee deeme sodaachaan deeme malee immoo gammachuu deemaan jiru akkamitti akkan ka'ee dhaabbade lammaffoo dhufe torbee tokkotti waan manni yaalaa hin dandeenyu nuti fuudhaa galaanidha yoo opereeshinii ta'e hin dandeenyu fuudhaan duraa galaanidha naan jedhanii fuudhee naan galan gara manaa dhufeen booddee ammaam charchi nan geechine charchitti naffa jedhe karoora kiyya sammuu kiyya akkan charchi makiinan na dha'ee naannoo keellaa jaamu gara mana yaalaa otoo deemaaru sammuu kiyya keessatti yeroo jalqabaa takkittiin waan du'e ofitti fakkaadde joo arakoonis du'eera baqqaama finje kazaan dhufee gaafan keellaa ga'u waan jaarate shufeerri konkolaataa na fuudhee deemullee hin beeku abstaala san garam akka ta'e obboleecha kiyya tokko na bukkeera illee hin beeku mataa kiyya gaafa ol na qaban ani charchii dhaqu malee fayyuu miti kanaaf amantaa fudhachuun qaba waaqayyottis maxxanuun qaba ofumaa kiyya siree gubbaa ciisee ganaa mana yaalaa deemaan ofumaa kiyya karoorfadhe akka waaqayyo na fayyise immoo fiigaaf karoora ofitti baase waaqayyo na fayyise eddanaan nagee kinoo nama irraa ta'e akkuma reefu iskiriinii gubbaarratti agartan al takkitti nama jaaba akka tokko na kaasa luka kiyya gargaritti nama tokko baata mataa akkasitti baasu dudda akkasitti baasu lafan ciisutti firaashin azzala tokko na godhama lafeen duddaa kiyya kun addaan bareeda akkuma reefu iskiriinii gubbaarratti agartan fayyinni naaf ta'eera saba waaqayyo anjilbiifadhee waaqayyoon galateeffadhaa sin mubkaatanii akka waaqayyoon naa galateeffadha. Ol kaa waaqayyoon naa galateeffadhaa ani immoo jilbeenfadhee waaqayyoon galateeffadhaa nama fayyaadha. Ergasii akkan barbaadu guyyaa sadiin booda gaafa torban tokko
hojii kootti deebi'e lagan deemuu jammare hunduu bakka ittiin argu dheengadda iskiriinii gubbaarratti si agarree miti yoo fayyite immoo naan jedhu yoo makiina sidhee immoo yoo makiina giriimtii wajjin nyaadhee jennu yoo makiina sidhee yoo mana yaalaa deemte yoo charchii deemte akkam taate naan jedhu anu torbee tokko duwwaan ciisee torbee tokkotti mana yaalaa nan dadhabame nan deeme been jedhe sila yoo makiina sidhee guyyaan sidhee duwwaan utti guyyaan nadhee lammaffoo ani itti fayyee roobidha namatti yuu gaafitee kana waaqayyoo irra deebita caa godhaa naa galateeffadhaa saba waaqayyoo. Fayyuu kee arganii namoota mamiitu. Fayyuu koo arganii yoo kam xiqqaate namoota 20 ta'a amantii kan fudhate duwwaan yoo ana dhuftee achi geechee amante shifeer kee tokko jedhe yoo atimti dhuguma nama suusanyaa nama akkam badaa ture michichi wajjin hojjechaa ture wajjumaan qaamna wajjumaan dhugna nama akkam naarraa ol oovarii nama badaa ture atimti dhuguma waldaa araasan dhaqxee fayyitee taanaan anilleen deemen amantaasa fudhadhe akkasuma obboleessa abbaa kiyyaa abstaalan wajjin ture illee nama waaqayyoo ta'e gara waaqaa dhufeera waaqayyoo koolii ofiisaa godhatee namoota yoo kamti kan namoota 20 ta'u amantii fudhatee fayyuu kiyyaa argee ta'u isinillee saba waaqayyoo akkanaa galateeffatee deebitanii isin gaafadha. Namoonni fayyuu kee arganii amantii yookaan gooftaa fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatan kun lubbuu haaraadha. Lubbuu haaraadha. Ilillee gooftaadhaaf caa godhaati. Isa tokkoffaarratti ergaan dabarfachuu barbaadu warroota as keessa hojjetu kamiifiyyuu gara wangeela hin ta'eef gara nama gargaaru hin ta'eef ganama agartas hunduu hiriira irratti akka isaan isin gargaaraa turani al tokko waaqayyoo isin haa eebbisu naa jedhani. Jajjabina malee saba waaqayyoo nama kan hunda namni gargaaree teechisuu isaatu waan tokko waaqayyoo isaan haa eebbisu nama waaqayyoo masarata ta'ee sanaaf gara isa illeen ammalleen ayyaana dachaatti saafaa dabalu waaqayyoo isaa eebbisu waaqayyoo safaana haa ta'u maatii safaana haa ta'u safaana haa ta'u jedha. Anillee baay'ee rakkataa ture inni yeroo sanitti bakka namuyyuu biran jiru obboleessisaa tokkichaa fi ana qofaadha. Inni immoo mana garaa ciisaa ani immoo isa qofan ciisa bakka baay'ee rakkachaa ture kan midhaan itti kennu ani yeroo san mucaa kana ji'a 7 garaa keessaa hin qaba. Sanirratti immoo erguma ishii garaa keessaa qabu iyyuu yeroo inni jedhee dhukkubsate baay'ee bakka wajjin rakkachaa ture. Ishiinis immoo garaa keessa ni jirtu baay'ee na miidhamteetti sababa isaatiin. Kanaafuu waaqayyoon nu galateeffadha gochaa waaqni nuuf godhe baay'eedha himamee dhumuu hin danda'u haa ta'uti garuu hanguma nuuf gale dubbanna waaqayyoon nu galateeffadha. Tolee fayyina kee mirkaneeffattee akka galte hojii hojjechaa akka jirtu dubbattee taanu isin ilaallaa gajjedhi wal jedhii qophanee ka'ii egaa gooftaaf ulfina fidaa akka inni itti firashiidhaan dhufee rarra'ee agartaniittu. አቶ በቀላ በቴና ባለቤታቸው ወይዘሮ ፋኑስ የበቀላ የመጡት ከአዳማ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸው እንዲህ በማለት ሰጥቷል። የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ጀርባዬ፣ ደረቴ እንዲሁም ደግሞ እጄ ሁሉም ቦታ በጣም ተጎድቶ ነበር። ዛኔ እኔ የት እንደሄድኩ እንኳን አላውቅም። ኃይለማርያም ሆስፒታል አዳማ ያለው ወሰዱኝና እዛ ሕክምና እየተደረገልኝ ነበር። እነሱም ቀዶ ጥገና ይደረግና እንዲሁ ደግሞ አጥንቱ ተሰባብሮ ስላለ ይታከም በማለትም እነሱ ሲነግሩኝ አይኔ ቀዶ ጥገና አልደረግም እኔ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን መሄድ አለብኝ አልኳቸው። ዛኔ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን የነፍሴን አዳኝ ወይ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ አይደለሁም ዋቄ ይፈታ ነኝ እንዲህ ሲሉ ግን እኔ ወደዛ መሄድ አለብኝ ሲሉ ይህን የሚያናግረውማ ሰይጣን ነው እዛ የለከፈው ሰይጣን ነው በማለትም ሰዎች አወሩ ነበር። እኔ ግን አይ ቀዶ ጥገና አልደረግም ምንም ክኒን አልጠቀምም በማለት ወደ ቤት እንዲወስዱኝ ነገርኳቸው። እነሱም በፍራሽ ተሸክመኝ ወደ ቤት ወሰዱኝ። ወደ ቤት ሲወስዱኝም ደግሞ የተሰጠኝ ክኒን ሊሰጡኝ ሲያስቡ እኔ ክኒንም አልወስድም ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን ወሰዱኝ በማለት እኔ በልቤ አምኜ ነበር። ወደዛ ከሄድኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሴን አዳኝ አድርጌ ከተቀበልኩኝ እኔ እድናለሁ ብዬ ስላመንኩኝ እዚህ እንዲያመጡኝ ነገርኳቸው። እነሱም ደግሞ ሊያመጡኝ እንኳን ፈቃደኛ አልነበሩም። ከኔ ጋር የምትቸገረው ባለቤቴና ወንድሜ ነበር። ማንም እኔ ጋር አልነበረም። እንዲህ ስላቸው እነሱም ስለተቸገሩ በኮንትራት መኪና እዚህ መምጣት ስላለብኝ ያ በመኪና አደጋ ያደረሰብኝ ሰው ደውዬ 40,000 ብር እንዲያስገባልኝ በኮንትራት መኪናም እንዲይዝልኝ ነገርኩትና እሱም 40,000 ብር ኮንትራት መኪና ወስዶልኝ ወደዚህ እንዲመጣ ተደረገ። እኔ ወደዚህ በኮንትራት መኪና እዚህ መጣሁኝ። እዛኔ እኔ እንደነገርካችሁ ዋቄ ፈታነኝና እዚህ ሲመጣ ወንጌላዊ ገሜ ውጪ ላይ ጸለየልኝ። እንዲሁ እንዲድን አመንኩኝና በፍራሽ ተሸክሙን ያመጡኝ። እኔ መንቀሳቀስ አልችልም። እግሬን ሌላ ሰው
ይሸከምልኛል። ጀርባዬም ተጎድቶ ወይ ደግሞ አጥንቴ ተሰብሮ ስለነበረ ጀርባዬ እንኳን ሌላ ሰው ይዝልኛል። ሙሉ አካላቴ ተሰባብሮ ነበር። እንዲህ ሲሆን እኔ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ሁሉም ነገር በሰው እርዳታ መንቀሳቀስ የምችለው በሰው እርዳታ ነበር። በፍራሽ ተሸክሞ ወደዚህ ወደፊት ለፊት ሲያወጡኝ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እጃቸውን በመጫን ጸለውልኝ። እዛኔ እኔ ተነስተነስ ይለኝ ነበር። ሰው ምን ይለኛል በማለት ነበር እዛ ቆየሁኝ። ተነስባል እኔ እንኳን በደግ ብዬ ነው የተነሳሁኝ። መንቀሳቀስ ሁሉንም ነገር ማድረግ ቻልኩኝ። እዛው ነው ሙሉ በሙሉ ድኜ ማንም ሰው ሳይሰማኝ እዛው ሳምንት ውስጥ ነው የመኪና አደጋ የደረሰብኝ። እኔ ታከምኩት 3 ቀን ነበር ሆስፒታል ላይ ቆየሁኝ። ከዛ ከወጣ በኋላ በ5 ቀን ውስጥ ሙሉ በሙሉ ድኜ ራሴን ችዬ መራመድ መሄድ ቻልኩኝ። በስክሪን በቴሌቪዥን ያዩኝ ሰዎች እንኳን ወደ መች ተሰብረ መች ነው የመኪና አደጋ የደረሰብህ መች ደግሞ ወደ ወለጋ ይደዳንክ በማለት ጠይቁኝ ነበር። እኔ ግን አምኜ ነው የመጣሁኝ። እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አዳነኝ። እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሴን አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩኝ። ከኔ ጋር እቅም የነበረው ጓደኛ እንኳን አንተ እዛ ሄደህ ከዳንክ እኔም ኢየሱስ ክርስቶስን የነፍሴን አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሱን አዳኝ አድርጎ ተቀበለ። ከኔ ጋር የመጣው ወንድሜም ደግሞ እሱም ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሱን አዳኝ አድርጎ ተቀበለ። እኔ ከዳንኩ በኋላ እሱም ድኗል ብሎ ወደ 20 ሰው የሚሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሳቸውን አዳኝ አድርጎ ተቀብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ አድርጎልኝ ዛሬ በእግሬ ቁሜ እናንተ ፊት ቁሜ እንዲያመሰግን እድል ሰጠኝ። እንዲሁም ደግሞ ነፍሴን አዳነኝ በማለትም እያመሰገኑ መስክሮ ወዲህ በመሄድ አሳይቶ ለመዳናቸው ምልክት ይሁን ዘንድ አሳይቷል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እግዚአብሔር ባርካቸው፣ እዚህ የሚያገለግሉትን አገልጋዮችንም እግዚአብሔር ባርካቸው በማለትም ባርኳል። ባለቤታቸው ወይዘሮ ፋኖስ የበቀላም ደግሞ ዛኔ እኔ 7 ወር ነፍሰ ጡር ነበርኩኝ። ባለቤቴ ያደጋ ሲደርስበት እኔና ወንድሙ ብቻ ነበረን የምንረዳው። ወዲህ የምናገላብጠውም እኛ ነበርን። እኔ እንኳን በጣም ደክሞኝ ነበር። ወደዚህ ከመጣን በኋላ ግን እግዚአብሔር ባለቤቴን አድኖልን ዛሬ በምስጋና ፊታችሁ እንድንቆም እግዚአብሔር ረዳን በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።